majlisa arabiyaa baay'ee bareedaa ta'ee fi akkasuma immoo warroonni biyya alaatii galchitan meeshaalee babbareedaa akkanaattu biyya keessa jira. Itti aansuun immoo nu waraabii yeroo feetu warri jettan inshallah. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee Oromoo koo guutuu jirtu amantiif kutaan odoo waliin qoodin isiniin jedha. Har'a majlisa arabiyaa obboleetti xiyyaa takka qabadhee isiniif dhufe inni lama garuu immoo yeroo waan na jarjarseef jecha tokkoma isinii waraaba. Isa almuuniyeemii irraa hojjetamu namoonni hedduun jechuudha na gaafataa turtanii kunoo mitira 10 dalaysiisee jira. Asumaan mitirri 6 kamii mitirri 8 hagamii mitirri 10 warri jettan mitirri 10 baay'ee guddaa kan ta'e isa kanaadha. Akkuma sitti argitan kanatti ka'aan isaa diizaayinii barbaadaniin hojjetamuu danda'a garuu haala kanaan makaddaan isaa mootuyyuu roga afree goone guddoodha beeka roga afree osoo taatuyyuu akkamisiin jedha hin dheeratti baay'ee qashtii kan taatee fi hedduu bareedduudha carqeen isaa akkasuma immoo gubbaa isaa immoo kakaayamu boondidiidha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya maashaallah ijoolleen gara irras arsii bahaa meeshaa babbareedaa hundi isaanii haala kanaan dalaysiifatanii hedduu rabbiin itti si haa bulchuu itti si haa galchu siin jedha obboleetti xiyyaa inni kunillee almuuniyeemiidha. Kunoo sababni inni waddadeef sababa almuuniyeemii kanaati diizaayinii kana jechuudha maashinatu hojjetaa yeroo dheeraa fudhata. Ajajnummaan isaatu yookaan caalaa turee dhufa jechuudha ka boondidii caalallee gubballeen boondidiidha duubni isaallee kunoo of keessaa almuuniyeemii qabaa qaxxaamura akkasuma hedduu ija keessanii sirrii ilaaltanii arguu dandeettanii isiniin jedha. Kun ammoo tuyyuu gubbarra kakaayame boondidiidha jalli isaa erga almuuniyeemii tahee kahee kunoo asitti jechuudha. Inni kuni ka gubbaa jiru almuuniyeemiidha boondidiidha dhiifama of kolcha boondidii isa tokkoffaa taheedha isiniin jedha. Namoonni hedduun jechuudha isa almuuniyeemii kana warri na gaafattan baay'ee gatiin isaa guydiilee yoo ta'e hedduu kan bareeduu fi miidhagaadha. Namni ajajachuu heddan meeshaa kana qofa osoo hin tahin mee jidduumaan lakkoofsa namoonni hedduun na gaafatan viidiyoo adda addaa keessatti lakkoofsa na gaafattan viidiyoo meeshaarra lakkoofsa kiyanii argattanii akkasuma immoo teebiliin isaa xiqqaan jechuudha hunduyyuu haala ammasitti argitan kanaani akkuma kaanii 5 jechuu akkuma ka boondidii xiqqaasanii 5dha garuu ammoo tuyyuu kuni gugurdaadha boondidii dhiifama of kolcha teebiliin isaa ka jidduullee baay'ee guddaadha akkasuma immoo xixiqqaan kunillee hedduu guddaadha firii afurii baay'ee gugurdaadha akkamiin namatti tola diizaayiniin isaa baay'ee miidhagaa fi bareedaa kan taheedha isiniin jedha obboleettii rabbiin nagaan itti si haa galchuu irra si haa teessisuu an akkuma isin argitanii fi malee waan biraatii fi miti dhugaa dubbachuuf yeroo meeshaan ba'u meeshaa fe'u viidiyoo waraabuun baqa inumaallee yaadadhu ni beeytan jedhee yaada ijoolleen biyya arabaa turtanii jettan suuraa poosti godhu viidiyoolee adda addaa ufuu waraabu waan akkasiisan hin yaadannu jechuudha waan irran turinii fi garuu ammoo viidiyoo hojii sirritti hojjedhallee sirritti waraabaallee kanaafi hordoftoota fi kabajamtoota kiyya aduu keessa ganama namoonni maaliif nu dubbisne jettan kunoo aduu keessa yeroo bahu galgala galaa akkasuma immoo tuyyuu meeshaalee adda addaa waan isin barbaadan meeshaa aadaa ka ammayyaa firnichara algaa maalii isiniin jedhame ofii isinit zoorsisaa kaameramaanii kiyyarraa fuudhee isinit zoorsisee isin agarsiisaa kunoo asirraa jalqabee jechuudha. Inni kunillee kadhuma isaa irra jiruudha baay'ee miidhagaa kan tahe ni beeytan jedhee yaada shamarran hedduu keessattuu warri biyya arabaa dalaydan isa kana namni hin beeyne hin jiru jedhee yaada. Kanaafi hagana guddata jechuudha mitirii 10 baay'ee guddaa mitirii 12 nama fakkaata dhugaa dubbachuu fi kanaafi warri ajajachuu barbaadan isa kanaanis tahee boondidiinis tahee hundi keessanuyyuu akka tikinesa jechuun barbaadan tikinesa 20-30 ajajachuu ni dandeettanii. Kanaafi hordoftoota fi kabajamtoota kiyya gaafii qofa osoo hin tahin namni ajajachuu barbaadan qofti meeshaaf lakkoofsa bilbilaa kiyya duwwaa 978 waatsaappii telegiraama iimoodhaan na dubbisaa isiniin jedha garuu sagalee fi ergaa yookiin barreeffama yoo ta'e waatsaappii fi telegiraama yoo dhuftan irra filatamaadha. Bilbila yoo iimoollee niitoorkii irra jiraadhe yoo mana jiraadhe isinirraa kaasa nama dhugaan ajajachuu barbaadan qofa jechuudha. Meeshaan kun inni ka deemu qarsaa jechuudha qarsaadha. Kanaaf ijoollee arsii bahaati meeshaaleen isaanii hedduu babbareedadha. Ijoolleen gaafa asiin dura algaa babbareedaa hojjetamee fi baay'ee tokkollee irrasuma. Kanaaf hundi kennaayyuu warri biyya arabaa jirtanii harkatti xiqqoo qarshii qabdan meeshaa babbareedaa fi isa tokkoffaa tahee dalaysiifadhaa. Dadhabbii keessa yoo galtan hara itti baafattanii dhugaa rabbii namni isin gammachiisu hin jiru nama ta'a ooluu qofa osoo hin tahin ufiif tahaa ufiif yaada hara itti baafadhaa isiniin jedha. Awwaaraa fi bubbeen hedduu baay'illee hin jiru garuu ammoo uumaanii
xiqqoo gugurraachadhee isiniin jedha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa isin jaalladha isin kabaja. Namoonni viidiyoo kiyya ilaaltan share illee waliif godhaa. Akkasuma immoo tuyyuu laayikii mallattoo laayikii cuqaasaa akka viidiyoon naaf laallamu. Kun ammoo gaafii fi kadhannaa kiyya isin kadhataa jira. Isin jaalladha isin kabaja waan ta'eef isin malee homaa waan hin qabneef rabbii gaditti isin ammoo tuyyuu like mallattoo like namni ilaaltan osoo hin tuqin tarina comment illee yaada babbareedaa qabdan naaf kennaa isiniin jedha. Meeshaa qarshii isaa warri nuu himi jettanii inni kun jechuudha guutuun gimmaashni isaa 95 himatanii garuu ammoo tuyyuu akka naabootatiin 90 illee ni dalaganii gimmaasha jechuudha 93 illee haga 5 illee ni dalagamaa isiniin jedha. Kanaaf guutuun isaa meeqa akka jettan dhayachuu dandeettanii garuu ammoo tuyyuu mitirii 6 isinii hime. Maaliif jennaaniin qarshii namoonni hedduu baruu barbaadanii keessan dhuftanii nagaafachuu ni dandeettanii kiyya osoo hin tahin ka ijoolleeti namni barbaadan dalaysifachuu barbaadan maallaqa osoo hin tahin murteessan akkaataa meeshaatii fi filannoo fedhii keessan jechuudha. Isinii galee qarshii osoo hin tahin fakkeenyaaf 100 gimmaasha yoo dalaysifattan 90 jechuun 100 jechuudha waan tokko wajjiin garuu ammoo bareedinaa fi akkasuma ammoo gammachuu keessanii akka biyya alaa jechuun maallaqa yeroo amma sharafni xiqqoo waan ol kaheef birri xiqqishuudha isin biraa jechuudha haaras tahee riyaala kana qofa osoo hin tahin kaboondii illee namoonni hedduun ajajatan jira bifa diimallee jechuudha isin dura nama afuriif ka dalagame hundi isaanii diimaa jedhanii ka hojjeta garuu viidiyoo isiniif hin hojjanne na of kolchaa isiniin jedha haala tunatti toliin waan biraa osoo hin tahin bilbila fuudhee osoo manaan bahin meeshaa fe'uuf jarjaraa warraa wal dubbisaa bilbilli viidiyoo ittiin waraabuu fi haasaa ittiin haasa'u garagara waan ta'eef bilbila viidiyoo yeroo hunda waan dagadhee yeroo fe'uu deemuuf akkasi isin jalaa tura yookiin ammoo viidiyoo isiniif godhuu dhiisa. Kanaaf diimaan kunillee jechuudha abbaatti kinisa 20 inni namoota iyyuu gimmaasha 53 obboleettiitiyaaf dalagamee bahe isa kan asiin dura hojjedhee jira abbaatti kinisa 30 inni kunillee jechuudha obboleetti mateen biraati 64 dalagamee bahee fi jira baay'ee bareedaa kan tahee fi akkasuma ammoo iyyuu meeshaalee akka barbaadanii fi akka jechuun kalara isin barbaadan meeshaa tokkoffateef bareedaa ta'e inshallah isiniif dalaysiisa san qofa osoo hin ta'in meeshaa matbakaa yookiin ammoo tuyyuu mana keessaallee nyaata akkasuma ammoo kontrol biffee meeshaalee adda addaa hedduutu jira hunda isaa yoo danda'e gad isiniif dhiisa algalleen ajajni kanama afuriitu na bira jira kontrol biffeen akkasii meeshaaleen hedduudha isinitti himuu danda'u soofallee ni jira hunda isaa hojjadhee gaafa baasu inshallah bilbila itti yaadee isiniif fidaa isiniin jedha kunis hedduu miidhagaadha bareedaadha namoota hedduutu ajajataa jira. Kanaafi hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa isin jaalladha isin kabaja subscribe warriin godhin viidiyoo kana haaraya argitan mallattoo subscribe cuqaasuun koomantii yaada babbareedaa barreessa akkasuma immoo warri maatii kiyya taatan namoota hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa inni kunniin gimmaashin isaa 53 meeshaalee isaa guutuu wajjiin jechuudha abbaan tikineessa 20 jira 40 jira 30 jira 10 jira akkasuma immoo firaashni jira akka isin feetan hundumaayyuu jechuudha kan ajajachuu barbaadan bitachuu barbaadan meeshaan isaa walumarratti guutuun garagaratti gurguramuu teebilii isaa namoonni hedduun adda bitama jettanii nagaafattanii walirratti guutuun isaa an kanama biraan beeku akka kootitti laayik godhaa isiniin jedha nagaatti horaa bulaa fayyaan faaya Oromoo.